gammachuu guddaan natti dhagahame ani ganama kanan. Ganama jechuun ana bira barraa dhagaa akka Awustiraaliyaa sa'aatii biyya jirtaniititti isin bira galgala ta'uun mala. Finfinnee keessatti sirbi kuni hin himate jala namni kun. Viidiyoo gabaabsuudhaaf daddafee waa jechuu fe'a. Hin himate birraa wal agarra. Kan booda dukkana keessaa baane galata waaqaa galchine Oromoon sagalee tokkoon waan fe'ee fi waan himachuu qabuu fi waan keessa jirtu propagaandaa malee cinnaa guddaa malee jaarsa hayyuu abbaa qabeenyaa hiyyeessa akka Oromootitti hunduu ilmaan waaqati waaqayyo galata galfachaa waan fe'ummoo himate Finfinnee keessaa didee Abiyoot Kaasee akka biyya keenya akka nu gane qeerroon dhibbatti sagalee tokkoon ittim akka gantuu ta'e lafarra jetee qaaman ittim akka ambootitti Facebook irraa odoon ta'in ergaa dabarfate bira ejjetee harka duwwaa Finfinnee keessatti ilmi Abiyoot Kaasee Finfinnee keessatti akkuma dursan jechuudha. Duris wayyaanee kan jennu isuma tokko. Wayyaaneedhaa uummata keenya akkana godhe kan jennu san isuma har'a dirree lolaa fakkeechitee arganii waan fakkaatu poolisiin maal ajajaa akkuma jiru ganda Amaaraa itti gadi yaasee maal fakkaatu argitan hundi keessanuu dirree lolaa. So warra Tigraay dadhabee Oromoo gadi qabuudhaaf amma lolli hunduu saf fakkaata. Bakka amantii fakkaatu. Innis beeke nullee beekanne. Garuu qawweetiin muu hin caccabdi hin baddi hin gubatti. Kaleessa harka duwwaa turre ergaan keenya. Kaleessa harka duwwaa turre har'a immoo wagoo biyyaa qabna. Juhaar immoo mana hidhaa keessa taa'ee hidhamus akka hin hidhamne qeerroon imaanaa akka nyaan qabsoon akka itti fuftu kaleessa dhiisati har'a haala kanaa wal gahee guyyaa kana jechuudha guyyaa murteessaa dhukkeerraa kaasaa jira ittimaa jira jechuudha. Abiyoot Kaasee sodaattuu namaati abbichuu himattee Abiyoot Kaasee duruu sibiila uffattee deemti isin agartee har'a immoo bakka ciiftutti ofirratti akka fincaa'aa bultu dhibbatti. Onnee keessanii isin hima akka wanni hunduu akka hin ta'iniif propagaandaa wanuma hunda warri oofaa jiru jechuudha. Ani ergaa tokkoon qabaasitti Oromoo teenyaaf akkuma jirtu warra keenyaaf. Wan tokko hoo calqabe namni fixuu qaba fiixan bahuu qaba wanni sun. Hoo fiixan hin bahin hedduu keessatti hoo dhaabbatte xinnoo deemtee hoo dhaabbatte wanni sun yookiin dogongoraa yookiin akkanumaa waliin taane jechuudha. Nuyi akka ilmoo namaatitti immoo hin dogongorra. Namuu kan hin dogongorre hin jiru. Hoo dogongortan gaafa sammuun teessan hin ta'u jedhe isiniif galaa hin dhaabbatte dira. Wan sun himattaniiti waraa jaalla keessaa baatan. Warra keenya kan biyya jiruuf kanan himu. Qondaalota teenyaaf kan biyya jiruun kanan himu. Warra angoo keessa kaleessa OPDO har'a biljiginnaa jirtaniif kanan isinii himu. Kanan wal beeknu keessan. Kan wal quba qabnu akkuma jiru ta'ee kan wal quban qabaanne. Namni kun amboo urgee oggaa sadii eenyu orgoota oggaa lamaa fi walakkaan achi taa'e. Wanni kun hin taane argitan ija keessaniini itti yaadaa irraa deebi'a. Qeerroo wajjin Oromummaa keessanii eenyummaa keessanii dhaabbadha. In sodaatina kunoo har'a argitan qeerroon maal akka jedhu man Oromoo maal akka jedhu hundi keessanuu argitan. Loltoonni teenya Lammaa Barabbaa Duulaa Engadda bara Shimallis har'a hundi keessanuu kan leenjiftan ganda mataa isaanii keessaa kiisa isaanii keessaa qabeenya isaanii keessa himuti. Akka wansan qindeessuufi malee isin kan isaaniiti himuti. Kaleessallee kan eenyuun turre kan Oromiyaati
kan ummata keessanii borus akkasumatti itti fufti lammaan hin deem abbaa duulaa namni jedhamu kun hin deem kunis boqatani kan akka alamaayyoo attomsaa faa yaadanna goota akkaataatti dhabame yaadadhaa laalaa goota keenya kan waa hojjete yaadanna seenadhaanillee kan dhufus yaadachaa deemoon ta'eef innillee leenjise hundi so loltoonni keessan isin maaliif jedhiitii of gaafadhu hin rakkatta ta'a hin dhoobotta ta'a hin hidhamta ta'a hin duutas ta'a kuni kun waan hin hafne garuu dhugaarra jedhu dhugaan immoo Oromoo hoo taate har'a nuyi biyyi teenya Oromiyaa eenyummaa keenyaaf lolla malee ganda Minilikii fi lollu qubattoota Minilikii siyaasaa isaan duratti ijaaran san diiguudhaaf malee ilma Abiyoot Kaasee nurratti ijaaree jilbiiffachiisee dadhabduu fi gadadoo warra mataan qabne nurratti ijaaruu tasuma hin danda'u garaagarummaan teenya achumatti dhaabbatti siyaada yaa jawweekoo siyaada yaa marrookoo siyaada yaa ummatakoo qeerroodha kan jedhe siyaada bilisan barbaada gantuu akka ta'an dadhabduu akka ta'an so warri jala jirtan kun biyyi tan teessan warri qabeenya keechaniif naatan warri nageenya keechaniif sodaa qabdan ush jedha ta'a homaa kan namaa sinitti hin dabarre hoo Oromoo taate kanuma keeti abbaa qabeenya miliyeenaa mootii biliyeenera ta'e kanuma keeti garuu sodaatana karaa Abiyyiin ibsachuudhaaf sodaate wan harkaa qabdu san qabsoo Oromootitti kan garagalchitoo ta'e sitti garagalla keessumaa una sodaadha wan kutadheef na sodaadhu sin beeka wan ta'eef na sodaadha basaasa Itoophiyaa tana bara Getaachoo Asaffaatii ka'ee gandoota akka saree keecha yaatu tana akkanitti bilbilaa ture akkas saaxilaa ture Tasfaayee Urgee haa ta'u maneedhaa kan jiru eenyu haa ta'u viidiyoo kiyya duubatti dabriilaa odoo biyyatti hin galin jechuudha engadda oggaa lamaaf walakkaa hoon biyya taa'u ilmaan saree takka takkaan si jala deemaa ture amboo hoo waa qabaatte fidi hookin immoo sin saaxile hookin adabadhuu taa'e yusi adabadhuu taa'e yoo siin jedhu kanarraa kan ka'eef Abiyoot Kaasee laa qabeenya keenya akkuma jiru akka tiraanisfer godhaa jiru xinnaa guddaan hin beeka bakka siin ciiftee bultu nan beeka bakka siin itti toltu amma fakkeenyaaf waan tokkoon isin hima fakkeenyaaf Bushooftuu Taadiyoos kan jedhan kanaaf kennan kurruftuu hin beektan kurruftuun Taadiyoos kan jedhan kana paarkii inni afaan banu ilmi Kaasee afaan itti banu kana kontiraata waa carata waan tokko malee kenneef Inxooxxoo paark minaamin paark maalii paark kan jedhu kan odoo manni keenya achitti beela'u kontiraata kan hunda kan ejjotu ismaaf hojjeta gees 50 miliyoona 50 kurruftuuf kaffala bakka ciisanii fi bakka itti kunoo wanni seesanyaa kana wanni nadheen itti guurratan bakka itti bulan bakka bultiitiif in Bushooftuu baajata 50 miliyoona kuni warra baankii keessa jiruu fi warra tokko fi wan hundi ilaalchis hin beekna arguun bakka bulan bakka oolan maal godhan dallaalli isaanii eenyu akka ta'e hubachuun qabsoo duraa saaxiluunis qabsoo duraa nama keenya wantaati fi keenya ta'uu dhabuuf himoti jala seennee hubachuu qorachuun suni qabsoo no karaatti si qabna biyyatan amma New South Wales nitit resign god corruption keessa hooseen sanii moti warri siyaasaa keessa hin jirre maaltu si rakkise kan yu shara ani akka nama tokkootitti kanan isinii himu warra Abiyyiif hin daldalu warra Abiyyiif waa godhu eenyu akka horii isaa achiifas transfer godhu Iyyoob irraa ka'ee Ahmed Shideetti dhiisa is a simple umaa wayyoon qabdu in beekna takka qabeenyi keenya akkuma jiru transfer ta'aa jira ganda isaati
Siyaasanis akkasumatti deemaa jirti. Mee amma mootummaa hoo ijaarrate kaleessa kan nu lolan sun irran deebi'a. Amma Birhaanuu Naggaa biltsiginnaa ta'e suuta jedheeti galee galgala wanjii ergeessaniiti. ለአሁኑ መንግስት መመስረት ፍቱን መድኃኒት ነው ኢትዮጵያን ለማዳን እትገሉ ፊየቹ ቆደ ከሳ ቀበ ሞቱማ ከነ ከሳ አለንታ ወንጎት ከነ ሞቱማኒ ብርሃኑ ኤኙ አከተኤ ኦጋፍ መቀፈከ ቤክኑ አከ ኦሮሞ ዳብሲሱ ኢትዮጵያ ተክቲ ወሪ ሀዲስቶታ አኩመ ጅሩን ሞቱማ ብልጽግናት ገላጅረን ኦሮሞን ከሳ ያቴ ኢሳኑ መቹ So mal godhanama hawwiisaat hojjeta malee Daani'el Kibret hawwii Oromoon hojjetu Birhaanuu Naggaa hawwii teenya hojjeta malee kan isaan hojjetu har'a afaan Oromoo balleessan afaan Amaarati dafaris irreecha irratti ምግብህን ለውሾች አታሳይ ቤካ wan keenya seetilaraa fi diqaaltota tanatti hin agarsiisu nu alaa balleessiti wan ta'eef Oromoon kan dabre irraa ho'aan baratin immoo homaan beektu. Qoradhu ollaan kee eenyu akka ta'e. Qoradhus. Nama Oromoo jibbu akkaataa irra kaa'e. Amma Addisuu Araggaa amma bakkee itti irra kaa'e argitaniiti. Nafxanyaa Oromoo keessa diqaalaa Oromoo keessa dhalateeti. Kaantiboonni adda addaa amma kan muudamtu isaan. Lafateenya irratti amma kantibaan muudamu sanyiin isaa Amaara ta'uu qaba. Eenyu kan muudugaa kana booda Addisuu Araggaa qixxeessati beeka. Taayyeen afaan bantu keechaari amte. Umaar kan qabdu waan ta'eef. Waa Oromoodha xinni hooquu qabte keessa hin jirtu. Yuusuf bakka Addisuu Araggaa ammatti muudan kana kaleessa ilma Abiyoo Kaasaayitiitu ture hin beeka. Warra ajajamu kana jechuudha. Hin bulchinu. Diinni keenya akka bakka qabate Oromiyaa keessatti beekun dura of keessatti lafa ejjechuun haqa duraati. Akkaataa kaateeffallu amma ilmaan Tigraay beekanii akka dhuman akka eenyummaa isaatiin badan beekaniiti kutatan jechuudha. Kanaaf lolan akka leencatitti lolan. Atis dura beeki wan deemaa jiru Oromiyaa keessatti. Wan nurra godhaa jiru ilmi gantuu ilmi gadhee ilmi shaadaa maal akka nurra godhaa jiru argi. Hubannoon kan duraati dura. Eenyu bakka fe'aa ejjetu eenyu waan jedhe haa jedhu. Fakkeenyaaf amma carraaqni hin taati jenne hin taane. Jara keenya kaleessa namitti takkan na arrabse. Fayyisaa Leellisaa namtee gurbattiin Fayyisaa Leellisaa jedhamtu tuni. Gaafa Liyoo irratti harka akkatti wal qabde. Gaafa Juhaar biyyattii tana qeerroo wajjin qabsoo kana hin jedhan irratti ture akka har'aa kanatti. Akkanatti harka ol qabnaan ummanni Oromoo Ameerikaa jiru, Awustiraaliyaa jiru, biyya jiru goota keenya amboon dabalatee jechuudha. Ilaa goota godhan fuunee achiin geenye. Namuu hunkaata fixuudhaaf garuu onnee qabaachuu qaba. Namni kun amma he is a famous. Privilege san qaba. Privilege sanoo qabaatte immoo viidiyoo dabrees tanaan dura haala jedhus amma Abiyyi fudhateeti ofitti qabe. Hacaaluudhaan maal jedheen? Waan fe'ii keessiifan guutaa adabadhu taa'edheen. Namni kun adabachuu hin dandeenye. Har'a namni yoo Hacaalu yaadattan Hacaalu jiruu kophaa isaatiif jiruu isaa biyya adda addaa ture. Hafuus hin danda'aa ture. Qabeenya fi wanni guddifatus ijoollee isaatii hin dhabne. Garuu namni kun jechuu hin danda'u. Ushee isoo jedhaniin hin sarmu. Private isaatillee hin dhoffatu. Gadi bahee waan tokko arge waa jedhe. Hin ta'uuf jechuudha. Hin taaneef jechuudha. Gabbahee waa'ee Minilik dubbatee fardi keenya jedhee intervii godhee Abiyoot tuqee Abiyoot miila muree Abiyoot harka muree akka hin taane jennaan abamsiisan. Akkuma kaleechaa san jechuudha. Agartee hookini hookam falmattu taate har'allee hin duutata. Wan tokko qabda garuu naa taate hoo jette wan qabatte san qabadhuuti afaan qabadhuu taate.
Fayyisaa Leellisaa privileejii kenninaan isi legacy ke eegi wan kaleetti hojjette sani hamma hojjette irraabu isan caala. You know the legacy wan kaleetti hojjette san fakkeenya famma Daawid Ibsaa waan fe'aa balleessu waan fe'aa tolchu. He is not against oduma amma akkasumatti akkuma haasa'e kana xushire namu okay he done up to here jennaan. Anakka leencoo baatii anakka maalii achi seentanii afaan bantutuni afaan hin diddigdutun ummata keessatti kaleessoon jette san nyaattee arraabdee in buqqifne jechuudha itti muu qabna maalifi kaleessa waan nugan waan haasaan qabani. Ethiopia is Ethiopia. What is that? Agartanii wanni isaan jedhan si cabsuudhaaf kuni tuffii ummata Oromooti. Nama haqa harkaa qabu tokko kuni tuffii. So waa'ee namti mucattii tanaatti tan deebi'a. Mucattiin tuni Fayyisaa Leellisaa namdi jedhamtu tuni Oromootu ol kaase. Looyera bitaniif horii walitti baafnee kennineef miidiyaa kanarratti amma qabnuun goota godhanne ol kaafne. Qabsoon Oromootuun immoo fiixaniin baane ofiif hoota esi gahee jedheen marroo lamaa sad irra deebi'ee viidiyoo kanatti legasii kee eeggadhuun jedhee miila dabre. In tuqne amma ga'utti jechuudha. Irraan deebine Hacaaluun biraa dha'ee qawweera irraafattee ammas akka waa beektu nurratti garagaltee jechuudha. Maali dubbiin kuni eegasu eegaa dabatteen teenye. Beetaliheem mucayyoo sant intervii godhe ambisaan itti naqee ani guddisee cabaalutti. Namni ogummaa takka qaba dandeettii takka qaba dandeettii takkaaf saniif hiri argatte saniif waan tokko goote isumaan balleessin. Kaleessa nuurolaa turte adda bilisummaa Oromoo keessatti har'a galtee waan hin taane yoo kanaasoftu taate waan hunda balleessita nullee dogongorre. Odomoonne Lammaa Magarsaa adda bilisummaa Oromoo hoo asmaraa galchu numoonne jedheeti. Garuumoo intaaneti Rabbi nun qusate waboo amma biyyaa lolaa jiranii. So aabeen naan dide eegasuu maaltu akkatti afaan si bansiisaa. Abiyooti wajjin footoo eega qabaattee booda maal qabdaa je'ee deebisuun narra ture jechuudha ummanni keenya akka beekuuf. Fayyisaa Leellisaa privileejii kaleessa ummanni keenya kenne san ittiin fayyadamee qabsoo teenyarra ejjechuu hin danda'u dhiiga keenyarra ejjechuu hin danda'u. Kaleessa namni isaaf falmachaa ture har'a dukkana keessa odoo ciisu injiraan odoo nyaatu diinni keenya kaleessa ittiin falmachaa ture naga Johaar odoo mana hidhaa ciisu dukkana keessatti odoo ciisu no ta'e jedhee afaan banuu hin danda'u. Of course yeecha turte yummaa kan kasi dhiqe ummata Oromooti diasporaatti dabalate. You see maalif naan jedhe akkasi here we go eegasu muktaa hojiin kee maalin privileejii nati argattu. Hammamuu motiive miliyoona 20 miliyoona 40 argattu. That is nothing. Miliyoona 50 baasanii bakkee nadheeni wajjin itti zummuuti misaru babbootala. Sanii motii rakkinni keenya. Ani fe'ii takkan qaba. Dura bilisa taane san booda duroomuuf fe'e. Okay, hojiin isaa maali? Wanni gaafadhaa warri Ameerikaa jirtan eenyu beekaa gulummaa nama hedhaffaa. Wayitu duuba jira. Kaartaa irra deemee gurguraa okay, evidence. Beekaa gulummaa nan lola maaliin lolluun kun? Kan biraa maal qabda? Lafa marroo lamaa sadi bakka lamaa saditti wal Finfinnee keessatti bakka tokko sussuuquudhaaf hundi isaaniitu yaalaniif that is good too. Takkalee maalafa kennuu fi Adaanech bakka tokko bakka san horii walitti qabate. Okay. Amma hoo simintoo maakkafaafal simintoo hira roobsab karaa Shaashamannee karaa maal kan bi 10 million to okay. Advantage kana qabda. Privileejin kee kana kan biraa immoo ani amma nama isaa wajjin hojjetu. Ijoollee isaa wajjin kennanii fi haala adda addaa godhan hin tuqne maqaa isaanii nam beeka garuu eenyu hammam maal hammam akka ibsu maaliif
yartuu tana dhiisati nama abiyoot kaasee achi taa'u takka takkaan jala deemnee waa inni godhaa jiru irra gahuu hin dandeenye rabbi galanna haa ga'u. So atti maxxanim adabadhu taa'e innaan akkuma na argitan sani daqiiqaa 5 keessatti natti roobsuu qabe arrab taa'abbula natti roobsuu qabe haadhatii ya bira dhaqee jechuudha. So gadhee akka taate haadhatii arrabsuu hin dandeessu ati dura kanaafan haadhateeti irratti practice godhiiti video na ergiiti san booda siifan hayyama hammama gubatti laa hammana mixmixaa hudduu keessatti naqnaan akka mataan qabne olu taalutti kaate fayyisaa leellisaa miila qabda gaaf sangoote mataan kee duwwaa you are no worth it. Nama biraatitu katabee achitti Ingiliizi maxxansa malee afaanis hin qabdu mataas hin qabdu. Adabadhu taa'e. If not, amma immoo more to come for you. Bakka ejjettu, bakka bultu, bakka dhaabbattu. Amboo arrabsuu hin dandeessu. Nobody. Amboo ani nama kutadhe nama numaaf feene waan ta'eefi ummanni kiyya kan kutate kan miidhama keessa jiru garaa jirtu moo waan fe'u yeroo ammaa kana naaf hima nan argas. I have done my job as well. Nama keenya tuquufi muti wan argattes baay'ee muti adabachuu taanoon garuu miila malee mataan qabdu. You are a pig. You better to shut up. Don't open your empty mouth. You empty, you empty mind. You stinky mouth. Kana itti wannaa katabdeefan deebisii kenna. Akka dhuunfaatitti si faarsan ture malee sisimbeeku eega kana fitne ijoolleen namni Oromoo du'aa odoo jiru ijoolleen teenya Shimallis Abdiisa hin ergin odoon jedhu isaanuu jechuudha. Inkwaan lamuu koo itti gaddatti. Isaanuu odoon ergin jedhu ijoolleen teenya namni Oromoo Tigraayitti umaa jira, beelahaa jira, harka kennate bo'oo jira. ከቅሬቻ በኋላ ወደ ጁንታ እንሄዳለን እንጂ ጁንታ ዲሲቲ አቲ ጀልዱ ዳቁ እንደንደቹ በከትዳ itidalatesan because you know what you have done ቄሮን ጀልዱ ዳቁ እንደንደሱ ረራፈቹን ቪኬሰ ካቆቹን ገረገረ ክላሽ አርከት ረራፈቴፊ ዱካሰ ቤክታሙት you nothing ሜዳቂቲ ጀልዱ ዳቅ Gurbattiin tummee jalduudha yakkinaatti goddeete ni ijoolleen goonni akka si eegaa jiru hin beekne. Amma laa dama dhuunfatti deebiftanii jechuudha. Sun sirriin. But ammas fakkeenya godhuunfee gurbattii tan. No matter what you have done, namni tokko kaachuu calqabeennaan hoo eegan fiixan hin bahini adabachuu qaba. Fiixan hin baane qabsoon teenya. Akka nama tokko irraatirraa homaa sirraan qabu sin beeku. Kaleessas namaan kan walitti na buusu ana haqarre jedhaan amboo waa qabaate hoo ta'e hin fe'u fudhadhu sirma anu wan tokko doo jiraate Oromoo san qorachuu qabdi kanaafan dubbadhan irra jedhe sare because maali hin xumurre qabsoon okay dogongorre xumurre jennee gaafuma dura lammaarraa fudhatu kun abiyoot kaasee gaafuma sanan dubbadhe har'a kunoo qeerroon gadi baate ilmi Taaddasaa Birruu warri Taaddasaa Birruu jees ilmaan qubattoota biyya teenya fudhattu Oromiyaa fudhattu maali hunootti gadi yaa'an jarri kun maal harkaa qaban qeerroon har'a Finfinnee keessa deemtee qaaman taankii bira jettee haala kanaan amma fe'iisaa himachaa jiru kun qabeenya warra qabanii muti warra saamanii muti warra itti tolee muti bira jetanii qawwee du'aaf kutataniiti hoonun dubbanne immoo hoo amboo hoo namni biraa waan jenne eenyu waa jedhe eenyu sagalee ta'aaf so firii Jawaar Mohammed kan jennuuf kanaaf har'a immoo addunyaan nu bira jirti rabbi galanni haa ga'u waaqni gurraachi galanni haa ga'u the entire world addunyaan akkuma jirtu akka namichi kun badaate
akka ummata fixaa jiru akka nafxanyaa akka qubattoota deebisuu jiru addunyaan hundu agarte so maal eegasuu kan hunda laaluu dadhabde mataan kee duwwaadha mataan kee duwwaadha so ergaan kiyya warra kiyya ergaan kiyya obbolaa warra qabeenya qabdan biyya keessa jirtan qabeenyi keessanuu kan keenya warra ushitaniif you are billionaire ambonnatti tola si wajjin dhufeen taadhee tabadha qabeenyi keessan kan ummata oromooti oromoon qabaattee namaa kenniti nama qabeenya qabaachuu qabnu biyya keessa garuu qabeenya kee tikfachuu jettee afaan kan bantu hoo taate I will come for you. Eenyu biyya san keessatti amma kan gadi jettuuf namattiin abiyoot kaasee tanaati. Kanaafan saree godhee taasaa gantuu namni biraa immoo yunu kanaaf gantuudhaan ulfina dhabdee gantuu jetteen qeerroon irra gadi baatee irreecha irratti. Kana beekuu qabdan. Nothing is personal. Ummata keenyaaf jiraanna, ummata keenyaaf duuna, keessumaa immoo warri kaleessa akkatti iyyee baasa. Anakka Johar meegar mafee waan mafeena baqqala garbaa manidhaa jira Johar Muhammad manidhaa jira gootonni kaleessa nuulaa jiran cubbuudha manidhaa jiran bilisummaa oromoodhaa kan dabarte eenyu kan 4 kiiloo seenaa jiru warra kaleessa cubbuu nurratti hojjete wayyaaneen cubbuu nurratti hin hojjenne juntaan nurratti hin hojjenne nama muraasatu waa jedhe har'a san caalatu nutti dhufe isaanu har'a for survival kana godhanii cinqinaanii mootii kan gatanii deeman bira inni bee wayyaan irraa fuudhet diina keenya kan eenyummaa keenya jibbutti dabarsee ilmi abiyoot kaasaa'e oromoon kun yoon galin kan akka Fayyisaa Leellisaa mataan qabne miila malee buqqee gandaatuni hoo kun hin galiniif eenyuuf gala wayyaanee kan jedhan san nusaami malee eenyummaa keenyatti hin bu'u oromummaa keenya hin tuqu angoo dhoowwate manidhaatti nu galchi jenneen lolli kuni bee abiyoot kaasaa'ee immoo warra nu fixe warra harma nu mure warra eenyummaa keenya balleessi warra abbootii keenya lafarraa fixe warra akka hin taane nu godhe oggaa 150 asii fuudhee isaanii kenne nugusa ta'uudhaaf kana hoo namni hubachuu hin dandeenye kana hoo siin galin garaa malee rabbi sammuu sitti hin uumne jechuudha. Obsine dinne kanaaf dide ammoo argine dide so why maal gadi baatanii hin dubbanne amma fakkeenyaaf Lammaa Magarsaa kamaan jaalladha gadi bahee amma waa jechuu dadhabuun isaa immoo baay'ee na dhukkubsa fiixan bahuu odoo fiixan hin geenye jechuudha jiruu keetitti odoo jiraattu Lammaa Magarsaa bakka jirtutti sunni baay'ee garaa nama you see gaafa kompiitara fuudhee sitti kenne Johar Muhammad Lammaa Magarsaatitti kenne malee abiyoot kaasaa ittiin kenne waa ittiin lolu san jechuudha amboon gaafsan immoo Johar lolaa ture surma Lammaa Magarsaa har'a Roomaa jiraatu DC haa jiraatu bakka fe'aa jiraatu cal jedhee suyi garaa nama gubu gaarummaan ganamaan kan dide isa inta'u maddamaraa isaraa kan jedhe isa inuma dhaggeeffanne okay hin ajjeesa biyya hoo jira amma somaa godhuu hin danda'u fuudhee makalaakaa bakka hin taane aangoon taane keessa kenne nafxanyaa ol baasee hissobani namni tokko si jaalachuun isaa eenyummaa ummata keetii fi fe'ii ummata keetii kan jibbu hoo ta'e akka nama tokkootti si jaalachuu isaa ashkara si godhachuuf sitti taphachuuf gantuudha waan ta'eef obboleessa koo jedhee hammate oromoon fasha hammatameef harka dheefi gaafa rakkinaa jedheen edaa inni amma bakka fe'e san ga'utti odoommoo bakka fe'e san gahee oggaa tokko hin taa'in qeerronis addunyaanis waaqayyos itti duuche namittiin tun itti duudeetii beekta duuda irraa qaban amma oromoon kan beeku qabu
Abiyyoot kaasee rabbi bee itti dukkaneesse. You see, inni waan hunda addunyaan kun waan barbaadu is against. Beekati immoo akkas godhan. Ameerikaan baru qawween kennitiif. Wabo, amma gargaarri bashbash. Habeel ofti biyyattiin sun malee. Ameerikaa haa ta'u, Eurooppiyaan yuuniyaa haa ta'u, addunyaan Chaayinaadha. Chaayinaa immoo biyya nu saama jirti. Ofiifuu gaafa bilisa baanii dura surumaa jarasan tan rakkina qaban. Kanaaf ummata Tigraay maaliif jibbina? Juntaan nama lamaa sadii, the decision makers. Dhaqeetan lola wada juntaa hedaallo. Yesilii warra saliixa nagarachuudha fachiifas jettiin loltii Oromoon deemtee hammanaa sammuun teenya. Wan keenya odoo gabrummaan duratti deemu wan gandaatiif lollaasi jira qabanii. Missionaries jechuudha be kana bira hoo dabran. An akka amma Baacaa Dabalee kan akka Itamaajoor Shum Birhaanuu Julaa missionaries amma eenyummaa isaaniitii fi haqa odoon ta'in waan kaffalamsaniif dalagaa jiran jechuudha. Ogummaa hamma san qabaniif. You see, ummanni Oromoo kana jedha. Addunyaan akkana jetti. Ummanni namni dhumaa jira. Lolli Tigraay hin barbaachisu. Lola keenyaa moti. Ummanni keenya ergamuu hin qabu. Namni kana nu banne saayikooloojii akkamii qaba. Horiidhaaf nama bitamtee aangoo achi taa'uudhaaf malee Birhaanuu Julaa mataa hin qabdu. Baacaa Dabalee dursi saree wayyaanee yoo ta'e, wayyaaniin arraba yoo ta'e, Baacaa Dabalee bee saree wayyaanee ture. Wayyaaniin arraba yoo ta'e, Abiyyoot Kaasaayee xaragduu wayyaanee, kadhattuu wayyaanee, waa qopheessituu wayyaanee turte. Wayyaaniin badduu yoo ta'e, Birhaanuu Julaa booji'amtuu wayyaanee turte. Yuusi har'allee immoo dammaqa sammuun qabdu jechuudha. So those who are in a position warri har'a achi jiran kun waa tokko hubachuudhaaf sammuun isaanii homtuu keessa hin jiru jechuudha. Kutachuu ta'uu qabda, kutataa ta'uu qabda. Hookiin waa hubachuu danda'uu qabda. Hookiin bitamtuu kan jennuun kanaaf. Hin mootamtan. Of course biyyattiin jijjigde caccabsite hin mo'an. Kanaaf irreecha irra har'a hoo deemnu Tigreen tokko ani amma laa kuni alaabaa Tigree kun alaabaa keenyati. Waan keenya regardless waan keenya waan jaalataniif Tigree wajjin har'a irreecha dhaquu nan danda'a. Qubattoota tanaa wajjin garuu hin dhaqu. Ittiin nu arrabsan waan ta'eef hin fakkeessan. Har'a si wajjin deemanii borummoo caccabsanii kan keenya jedhan. Ashandaa an warra Tigreeti. Ofiif akka ofiititti godhan. Borubee irreecha kana amma Oromoon itti fufeenna kanaafan akka taammaa hin bayyana kadhattuun tun waan keenya kan jibbitu waan keenya irratti propagaandaa kan hojjettu kun gandi Amaaraa kan jedhamtu tuni qubattoonni milikeessumanuu hamma waan keenya san dhugaadhaan fudhatanitti nu hammatanii akka Abiyyoot Kaasaayee maqaa gootota keenyaa yaamanii nuun daldalatanii waan keenyan nu wajjin ta'u. Oromoodha kun kan Oromoota kun. Yoo Oromoo ta'uu baatte yoo firoota keenya Sidaamni nu wajjin haa ta'u. Tigreen nu wajjin haa ta'e. Sumaaleen nu wajjin irreechatti Bishooftuu wajjin deemee nu wajjin maaliif akkuma keenya waan ta'aniif. Qubattoonni waan keenya jibbaa dibbeedhaa ooltu. Garuu no. Saree wajjin bakka tokko irratti nyaachuu hin dandeenyu. Warroota teenya nu keecha teessee kan hubachuu dadhabdee warra mataa dhakaa buqqeewwan duwwaa kana immoo itti himnaa jechuudha. Qusachuu takka malee. Kun beekamuu qaba. Kanan jedha. Hiraa jira laa. Kan caaladhaa hin dhufu. Amma Giyoon bakka jedhamtu hoteela Giyoon suni warri kaleecha nafxanyaa nuunaan lafa kaa'e kan mootummaatti kan jedhamu kan mootummaatti ta'e. Mootummaan immoo gaafa nu bilisa baane kan ummataatti ta'a jechuudha lafa keenya irra hin jiru. Har'a Abiyyoot Kaasaayee eenyuuf kenne? Saayiba isaatiif kenne akkuma jirutti. Gurbattii diina Oromooti irratti kan hojjetu
qabeenyi keenya akkuma jiru isaaniif kennamaa jira takka takkaanan gaffiduuf ta'a hoteela kana eenyuuf kenne akkamitti kenneef Hacaaluun du'ee tarra bakka Hacaalu eenyutu faarsuuf eegiyoon keessatti azmaarota amaarati hinta uffeenu what got to do anyhow nothing to do with Irreecha ilmaan saree waa'ee keenya fi fe'ii keenya jala dhaabbachaa waa'ee Irreecha nu wallisu hinta nu wallisoota qabnu keenya keessa jiran diqaalaa takkaa fi lamaa fi gowwaa takka ofitti makan malee keenya keessa jiran kanaafan eksiirra godhu ምግብ ለውሾች አታሳይ ኖ ኖ ኖ ኖ ከውሾቹ ጋማ ምን ይጋራው ነገር የለም ይሄ መታወቅ ያለበት ታማኝ በየነ የሚባለው ለማኝ የትግራይ ህዝብ ላይ ፕሮፓጋንዳ ሲሰራ ከከረመ በኋላ አዛይ ለመምሰል ለትግራይ ህዝብ አዋጡ ማለት ጀመረ በዳይን ጥፉ ከዚህ የትግራይ ጀግኖች አንፈልግም ካንተ አንተ መስጠን ለምን አንፈልግም የለማይ ልጅ ጥፋ ራስ በልታ ያላደርክም ለምን አሙያ ስለሆነ ነው ለዚህም ነው ዛሬ መጀመሪያ ኦሮሞነትን ሪኮግናይዝ የሚያረጉ በማን ማንነት ጥያቄ ዙሪያ ጥያቄ የሌላቸው እንጂ በኦሮሞ ማንነት ላይ የቆሙ ሰዎች ኦሮሞን ለማጥፋት የኦሮሞ ማንነት ማውደም የሚፈልጉ ሰዎች ከኛ ጋር እሬቻ እንኳን አደረሳችሁ እንዲሉን አንፈልግም አብዮት ካሳዬ እንኳን ለእሬቻ አደረሳችሁ እንድትለን አንፈልግም አጨበርባሪ የሻዕቢያ ዲቃላ ስለሆንክ ካንተ ጋር እሬቻን አናከብርም የትግራይ ህዝቦቻችን የትግራይ ታጋዮች እንኳን ደስ ያላችሁ የቄሮ ዛሬ በፍንፍኔ ከተማ ይሄ በግልጽ በፓርቲ አይደለም በሃይማኖት ድርጅት አይደለም በህዝብ ደረጃ የናንተ ወታደሮች የናንተ ህዝቦች እንደሆኑ የናንተ አላማኛ እና አላማ የናንተ ጠላት የኛም ጠላት እንደሆነ ቄሮ በፍንፍኔ ወጥቶ ዳውን አብዮት ካሳ ምን ዱኛም አብይ የዴ ወንሶቤ አብዮት ካሳ ዳውን ሲኦል ሂድ ከነፍጠኞች አስተሳሰብ ጋር ከሴትለሮች ጋር ጥፋልን አጨበርባሪነ ከሃዲነ ከትግራይ እናቶች እንጀራ በጨው በበርበሬ በልተ ዛሬ ቦምብ እየጣልክባቸው ነው ለማን አቅፈ ስመ ወንድሜ ነው ብለ ዛሬ ከሀገር አስወጥተሃል ጁሃር እስር ቤት ገብቷል በዛ በመጠለያ ጣቢያ ተስፈኛ በነበርክበት ጊዜ በወታደር ካምፕ ያጎረሱን ጀነራሎቻችን ኮሎኔሎቻችን ዛሬ እስር ቤት አግሯቸዋል ካዲነ የአብዮት ካሳዬ ልጅ የጋዝ ነጋዴ ልጅ የሚሉ ለዚህ ሶ ትግሉ ተቀጣጠለ ትግላችን ተቀጣጥሏል በፍንፍኔ ውስጥ ዛሬ ትላንትና አንድ በወያኔ ዘመን የምናስታውሰው እንዴት በበዓሉ ቦታ ላይ መሳሪያ የታጠቀ መሃል ጦር ሜዳ ላይ የሚቆም አይነት መተረየስ ይዞ ይቆማል ብለን ነበር ዛሬ ለቁጥር ይታክታል ፍንፍኔ ውስጥ ፈሪ ስለሆነ ነው በጭባጫም ስለሆነ ያቃል እንደከዳም የኦሮሞ ህዝብ እንደተከዳ ይሄ ቀን እንደሚመጣ ስለሚያቅ የገዛቸውን ህሊና የሌላቸውን ያሰለፈውን ቅድም ብየዋለውና የናንተ ምርከኞች የነበሩ የናንተ ትርፍራፊ በልተው ያደጉ ስለ ልቦናቸው እጅግ በጣም የተጎዳ ብርሃኑ ጁላ እና እንደነ ባጫ ደበሌ በበታችነት የተጨመላለቁት ለዚህ ተጠያቂው በርግጥ እናንተ ናችሁ ተጠያቂ ወያኔ ሳይኮሎጂካሊ የገደላቸው ተመጣጋ እንደ ንፋስ የሚወዛወዝ ያደረገ ሰው ወንድ ሆኖ ማደግ አለበት ጭንቅላቱ ያሰበው መናገር መቻል አለበት ወንድ ልጅ በየጊዜው መተጣጣፍ የለበትም ለዛ ለሳይኮሎጂ ሞት ተጠያቂው
ዛሬ ለህዝባቸው የሚተጋተጉት የትግራይ ጀነራሎች ናቸው። ለምንድን ነው ለትግራይ ጀነራሎች ክብር ያለን? ድሮ ምጠላቸው ለምንድን ነው ዛሬ ወደድኳቸው? ድሮ እኮ ለምን ዘረፋችሁ? ህዝቡ ገና ረሃብ ላይ ነው ያለው። እናንተ እኮ ባለ ሀብት፣ ባለ መኪና፣ ባለ V8 ባለ ምናምን አልናቸው ሰዎች ነን ሪያል። ዛሬ ግን ስሙኒ ስለ ገንዘብ ግድ የላቸው ገብቶ ተተጋደጉ። ያ ነው ለኦሮሞም ታገሉ፣ ለትግራይም ታገሉ፣ ለሲዳማም ለሶማሌም ታገሉ። የምትታገሉት ግን አንደኛ ሐቀኛ ታጋዮች ናቸው። ከገንዘብ በፊት ህዝባቸው፣ ህዝባችሁ ደግሞ ህዝባችን ነው። ጥቃታችሁ ደግሞ ጥቃታችን ነው የምንለው ለዚህ ነው እኮ ናቲንግ። ከሁሉ በላይ ገንዘብ ምን አባቱ በሙሉ አሁን የሚተጋደጉት የትግራይ ጀነራሎች በሙሉ እጅግ በጣም መልቲ ሚሊዮነሮች ናቸው። ምንም ገንዘቡን በቃ እርግፍ አደረጉት በአንድ ጊዜ። ጀግኖች ናችሁ ያልናችሁ እኮ ለዚህ ቁርጠኝነታችሁን ጭምር ነው። እንደ አንድ ዜጋ የጋራ ዜግነት ካለ ጀግንነቱ እንዳለ ሆኖ አንዱ የመጀመሪያው ጀግንነት ለህዝብ መታገል ነው፣ ለገንዘብ አይደለም። እኛ አንዳንድ ገና ቁራሽ ያገኙ ሰዎች ትርፍራፊ የተሰጣቸው ውሾች ግን አይቶ እንዳላየ ህዝብ እየተጨፈጨፈ ያዩ በአካለ በአጸደ ስጋ ያሉ ቢመስሉ ነፍስያቸው ውስጣቸው የሞተ ነው፣ የበሰበሰ ነው። ከብርሃኑ ጁላ አንስቶ ባጫ ደበሌ ምናምን ከምትለው የአማራ አንድ ጀነራል ማን ነው ደግሞ አንድ የሆነ የሚያሽቃብጡት ነገር አለ። ጦር ሜዳው ያለው አማራ ህዝብ ላይ ነው፣ የሚያለቅሰው አማራ ነው፣ የሚጨፈጨፈው አማራ ነው፣ ቦምብ የሚወርደው አማራ ላይ ነው። እዛ አላማ ምስቶ እያለቀሰ ያለው እሱ ገና አሁን አፉን ይከፍታል ዘውቱ። ስለዚህ እነዚህ ምርኮኞች በሙሉ ችግር አለባቸው። ልጅ ከአባቱ ጋር ካደገ አባቱን እየሰማ ነው የሚያድገው እንደ ወንድ ልጅ። ምርኮኛ ሆኖ ከተፈጠረ ምርኮኛ ሆኖ ጀነራል የሆነ ሰው ሁሉ ጊዜ ጭንቅላቱ ስታንዱ የተዛባ ነው። በቃ ምርኮኛ ነው። እናንተ እንደ ውሻ ሲታዙት ነበር። አብይ አህመድ ያንን ወንበር ላይ ተቀምጦ እንደ ውሻ ያዛል። ውስጥ ሊናው የለውም። የተኮላሸ ነው፣ የተቀጠቀጠ ነው። ወንድነቱ ምናምኑ ስነ ልቦና ሞቷል ውስጡ። that is what happened። ለእናንተም መከራ ያመጣው ይሄን ሰው የዘራውን ነው የሚያጭደው። እንግዲህ somehow የትግራይ ጀነራሎቻችን ኔጎሺዬሽን የለም፣ ትግል ብቻ ነው ያለ። ምክንያቱም ከጃፓን ሮሞት ጋር ሴንትራል ሮሞት ኮንትሮል ካለው ጃፓን ከሰራችው ሮሞት የተለዩ አይደሉም። 4 ኪሎ ወንበር ላይ የተቀመጠውን ሰው ይፈራሉ። ፈሪ ሆኖ መሆኑ እንኳን እያወቁ ብረት ለብሶ ይሄዳል። አብዮት ካሳይ ፈሪዎች ናቸው። ልጆቻቸው የሉበትም። እስኪል ስለ ኢትዮጵያ ያወራሉ። ኢትዮጵያ ምን እንደሆነች አናውቅም። ከህዝብ ውጪ ኢትዮጵያ ምን እንደሆነች አናውቅም። ለዚህ ነው ድሮንም ኢትዮጵያን የምንጠላው። ሰፋሪ ሚኒሊካውያን በመተት ደብተራቸው ላይ የሰሯት ኢትዮጵያ የህዝብ ኢትዮጵያ አይደለችም ያልነው ለዚህ ነው እንጂ የስልጣኔ ጉዳይ አይደለም። ሰፋሪዎች የሚሰሯት ኢትዮጵያ ለማንም አትመጥንም የምንለው ለዚህ ሰው በጣም ደስ ካሉኝ ቀኖች ውስጥ እጅግ በጣም ሪላክስ አድርጌ የምኖረው ቀን ውስጥ አንዱ ትግሉ እንደገና ኦሮሚያ ውስጥ የተቀጣጠለበት እሬቻ ነው። በይፋ ህዝባችን ለአብዮት ካሳዬ ለካሃዲው በግልጽ ቄሮ ወደ ትግል እንደሚገባ የተነገረበት ይሄው ነው። ረሃቡ መከራው የትግራይ ህዝብ ምንም አማራጭ የለው። ሰውየው ይህን ድርጊት እንዲፈጽም የሚያደርጉት ያው የሚያመልከው ሳጥናኤል ነው። አምሹ በእግዚአብሔር የሚያምን ሁሉ ይሄንን ይሰማኛል። ዳንኤል ክብረት እንግሊዝ ቪዛ የጠየቀው ኦርቶዶክስ ውስጥ ገብቶ ሊሰብክ ነው። ከቶ ዛሬም በድቁንና ነው የጠየቀው። አይታችኋል ወረቀት እዚህና እዚህ የሚያደርግ that is what ኦርቶዶክስ ማለት። እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ፣ ግን ኦርቶዶክስ ማለት እንዲህ አይነት ሰዎች ናቸው። አሁን ከዓለም ላይ የሚያጠፋ ሰው በድቁንና ስለዚህ አንዱም ምሽግያ ነው፣ አንድም ፍንፍኔ ነው፣ አንድም ሴትለሮቹ አደገኛ ህዝብ ጠላቶች የመሸጉበት፣ አንድም ይሄ
ኢትዮጵያ ከቨራፕ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ የሚባለው ቦታ ላይ ሰው ምን እናድርግ? እየነቀልን ከውስጡ እየነቀልን ካልጣልን በስተቀር። ስለዚህ እኔ በመሰረቱ ዛሬ ሰምታችኋል። ይሄ ለትግራይ ህዝብ፣ ለትግራይ ታጋዮች፣ ለኡጋዴን ነፃ አውጪ ታጋዮች፣ ለደቡብ ታጋዮች፣ ለጋምቤላ ህዝባችን ትልቅ መልእክት ነው። በእኛ እንዳታሳብቡ። ኦሮሞ ነው የሚባለው ነገር እኛ ጋር የለም። የኦሮሞ ህዝብ ትግል ላይ ነው ያለው። እችን ያክል ቅንጣት ያክል አትጠራጠሩ። ደግሞ እናሸንፋለን። አብዮት ካሳዬ ዙሪያ የተሰባሰቡት የተገዙ ለሆዳቸው ያደሩ አንድ አማራጭ ያጡ ልጆቻቸውን ማየት የሚፈልጉ ህይወታቸው ሪስክ ስር ያለ ብቻ ነው። ማንም ሰው ከኦሮሞ በላይ አልተከዳም። በዚህ ትግል ውስጥ ማንም ከኦሮሞ በላይ አልታገለም። ትግላችን ወስዶ ለምኒልክ ሰፋሪያን ነው የሰጠው። ለሻቢያ ነው አሁን የቀኝ እጆቹ። ትላንትና ነፃ ያወጣናቸው ሰዎች ናቸው አሁን እኛን ነፃነት ለመደፍጠት የራሳቸውን ነፃነት አሮባቸው ወደኛ እየመጡ ያሉት። ይሄ በግልጽ መታወቅ ያለበት። ማንም ሰው የቄሮን መልእክት ዛሬ ኢሬቻ ላይ መስማት ካልቻለ መፈክሩ አንተ የኛ መሪ አይደለህም፣ ጃልመሮ ነው የኛ መሪ፣ ጁሃር ይፈታ፣ በቀለ ገርባ ይፈታ፣ ከሃዲነ ኦሮምኛ ለማሰሙ ሰዎች አንተ ከሃዲነ ገንቱነ ዊሚስ ዩ ጁሃር መሐመድ በጣም ሚስ አድርገናል። ትግላችን ተቀምጧል። እነዚህ ሰፋሪዎች አያስተዳድሩንም። በአንድነት መንግስት ስር አንገዛም። ፍንፍኔ ውስጥ የሚሰሙ መፈክሮች አብዮት ካሳዬ ከሃዲ ነው፣ ከርቷል፣ ዘመዶቻችንን ገንቱ ነው። እነዚህ መፈክሮች ናቸው። ይሄ ለመላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሊዳረስ ይገባል። በተረፈ እንግዲህ መከራው የእናንተ ችግር አይደለም። አንድ በጣም ደግሞ ጥበብ አለ። ገና ለገና ወያኔ እዚህ ቲዲኤፍ ይገባል ተብሎ ፋኖዎች ወይንም የመንደር ሌቦች አንዱን ከተማ በሙሉ ዘርፎ ቲዲኤፍ በዛ መስበር ሳይሆን በሌላ ሲኬድ የተዘረፈ ህዝቡ ተዘርፏል። ከዛ ሪሸና ሁሉ ተካሂደዋል የሚባል ዜና ሰምቼ በጣም አስገረመኝ። የሚበላ ያጣ ህዝብ ዞሮ ከተሞችንም ህዝቦችንም ይበላል። ህዝባችን አሁን ማድረግ ያለበት ለራስ ያዝ። ኢትዮጵያ ውስጥ ገና መከራ ሊመጣ ነው። ይሄ ሰውዬ ከዛ እስካልተነቀለ ድረስ ምግብ የለም፣ ውሃ የለም፣ መድኃኒት የለም። አገሪቷ ጨለማ ውስጥ ናት ያለችው። ከዓለም ህዝብ ጋር በሙሉ ተጣልቷል ሰውየው ከሳጥናኤል በስተቀር። አብዮት ካሳዬ በአሁኑ ሰዓት ግንኙነቱ ከሳጥናኤል ጋር ብቻ ነው። ማስተሩ ጉግማን ጉጉ እንኳን አይደለም። ተራው ተላላኪ ሸይጣን ምናምን አይደለም። ይሄ ተራው አጋንንት ምናምን በጸበል በምናምን የሚወጣው ጋር አይደለም። እሱ ግንኙነት የሚያደርገው ያለው ሳጥናኤል ዋንኛው ድሮ ያኔ የመላእክት አለቃ ከነበረው ሳጥናኤል ጋር ነው። ጸሐፊውና አቀናባሪው ዳንኤል ክብረት ነው። ጸሎቱ የሚደርሰው ደግሞ አሜሪካ ባሉ ሴሰኞች የሰፋሪ ሴትኛ ዳሪዎች በኩል ነው የሚላላከው። በቃ ይሄው ነው፣ ሌላ በሙሉ የለም የዓለም ህዝብ። ስለዚህ ኦሮሞዎች ብትሞቱ በዚህ ትግል ውስጥ፣ ትግራኖች ብትሞቱ